Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumaraa fi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo baatirii bilbila keessanii irratti wanta sadiidha kan isinitti agarsiisu. Wantoota kanneen sadiinitti fayyadamtanii faayidaa bal'aa baatirii bilbila keessanii irraa argachuu ni dandeessanii. Tokkoffaa bilbila keessan yeroo chaarjii gootanitti chaarjiin baatirii bilbila keessanii dafee akka isiniif guutu akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha. Saatii dheeraadhaaf chaarjii irra osoo hin turin bilbila keessan saatii muraasa keessatti dafee jechuudha bilbila keessan akka chaarjii isiniif guutu akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha. Inni lammaffaadha immoo dhaggeeffattoota kan koo parsanteejii baatirii bilbila keessanii akkuma asirratti argaa jirtan kan koo amma fakkeenyaaf 66 irratti argama. So isinis jechuudha dhaggeeffattoota kan koo parsantii kana jechuudha. Parsantii amma baatiriin keessan irratti argamu kana akka isinitti agarsiisu gochuu fi akkasumallee dhokfachuu yoo barbaadan immoo isa kana dhoksuu akkaataa ittiin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Parsantiin baatirii bilbila keessanii as iskiriinii keessan irratti akka isiniif mul'isu gochuu dandeessa yookaan immoo dhoksuus ni dandeessanii kanas isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo yeroo chaarjii irra keessan bilbila keessan jechuudha. Chaarjii irra yeroo keessanitti saatii meeqa keessatti bilbilli keessan guutuu akka danda'u akka saatii isinitti immoo akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf bilbila keessan amma chaarjii yoo gootan saatii meeqa boodaadha kan bilbilli keessan isiniif guutee chaarjiin bilbila keessanii isiniif guutee isin eegu saatii isa yoo beektan immoo saatii isinitti dheetanii bilbila keessan bakka chaarjiitti gootan irraa buqqifachuu ni dandeessan. Over chaarjii illee isin jalaan godhu jechuudha. Saatii waan beektaniif saatii waan isinitti himuuf so kanneen isinitti agarsiisaa dhaggeeffattoota kan koo faayidaa guddaa irraa argattu. Wanta kana aappiin bilbila keessan irratti feetanii jiru. Bilbiluma keessan qofatti fayyadamtanii sitingii bilbila keessanii keessa seentanii wanta sirreeffattanidha. Wantoota kanneen kan isinitti agarsiisu wantoota kanneen sadiinitti fayyadamtanii bilbilli keessan saffisaan chaarjii akka isiniif godhu gochuu dandeessan. Akkanumallee saatii meeqa keessatti bilbilli keessan chaarjii akka isiniif godhu information guutuu akka isiniif kennu gochuu dandeessan yookaan karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan koo parsantii baatirii bilbila keessanii meeqa akka ta'e akka isiniif agarsiisu. Iskiriinii irratti gochuu ni dandeessan. Dhoksuus yoo barbaadan dhoksuu ni akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Ani immoo jedha chaanaala kan koo Soofumaraa irraa. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuu hin irraanfatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana tuquudhaan all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Kana godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Akkanumallee chaanaala kana keessa yoo seentan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo keessa seentanii viidiyoowwan baay'een hojjetamanii jiranii kan kanaan dura isin darban jechuudha. Viidiyoowwan kanneen daawwachuudhaan barnoota teekinooloojii adda addaa argachuu ni dandeessanii. Shabakawwan bilaashaa adda addaa akkanumallee barnoota teekinooloojii baay'ee kan yuutuubii kan feesbuukii kan barbaadan jechuudha. Teekinooloojiidhaan barnoota wal qabate guutumaan guututti chaanaala kana keessa argachuu ni dandeessanii. Viidiyoowwan isin darbanis daawwachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo barnoota cimaa irraa argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee pileeliistiidhaan illee isiniif kaa'ee jira. Pileeliistii keessanii seentanii warroonni shabakaa bilaashaa barbaadan as keessatti viidiyoowwan hojjetaman jiranii. Akkanumallee barnoota afaanii warroonni barbaadan akkanumallee barnoota adsensiidhaan wal qabate yuutuubiidhaan wal qabate hojii onlaayinii kan barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo suuraa edit gochuu viidiyoo edit gochuu wanta barbaadan kaataagoriidhaan bilbila namaa to'achuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barnoota adda addaa kan laaptooppii kan bilbilaa jechuudha kan barbaadan as keessaa kaataagoriidhaan illee argachuu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kana qofa osoo hin ta'in yaada yoo qabaattan koomantii jalatti naaf barreessaa. Gaaffii yoo qabaattan koomantii jalatti naaf barreessaadha. Egaa asumaan gara barnoota keenya kanarratti dabarra. Egaa wantoota kanneen sadeen sirreeffachuudhaaf sitingii bilbila keessanitti fayyadamtanii jechuudha. Sitingis kan jettu ni argamti bilbila keessan irratti jechuudha. Sitingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo baay'een keessan ni beektanii bakka sarchi baarii kanarratti illee baatirii jettanii sarchi gochuu ni dandeessan yookaan immoo baatirii inda device care jettanii sarchi gochuu ni dandeessanii yookaan immoo sitingii baatirii inda device care kan jettu kan amma iskiriinii irratti argaa jirtan kana ishee keessa seentu. Ergasii immoo asirra dhuftanii baatirii kan jettutti argama. Dhaggeeffattoota kan koo baatirii kan jettu kana keessa seentanii ergasii akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa more battery settings kan jettu jirti. More battery settings kan jettu kana irratti cuqaastu. Egaa amma sadeen isaanuu tokko tokko isinitti agarsiisaa sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu show battery percentage kan jettu kana on gootan bifaan amma isinitti agarsiise kana jechuudha. Gara magariisaatti jijjiirama yeroo on ta'ee jira kan koo. Fakkeenyaaf percentiin amma asirratti isin argitan kun off yeroo an godhutti ni bada mee ilaalaadha. Fakkeenyaaf amma yeroo kanatti baatiriin bilbila kan kooti percentii meeqa akka ta'e hin agarsiisu jechuudha. Isa kana garuu on yoo godhattan akkuma asirratti argitan percentii 65 irratti argama. Bilbila kan koo haala kanaan percentii meeqa irratti baatiriin bilbila keessanii akka argamu beekuu ni dandeessu. Iskiriinii bilbila keessanii irratti akka isiniif agarsiisu gochuu ni dandeessanii itti fayyadamaadha. Inni lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo show charging information kan jedhu jira. Show charging information kan jedhu kana on godhattan jechuudha. Kana jechuun dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan
chaarjii irra erga keessanii booda sa'aatii meeqa keessatti bilbilli keessan akka isiniif guutu isinitti hima jechuudha. Yeroo kana gootan dhaggeeffattoota koo isa kana on godhattan jechuudha. As dhuftanii isa kana on godhattanii ergasii immoo baatirii bilbila keessanii yeroo chaarjii gootan bilbila keessan sa'aatii meeqa keessatti akka isiniif chaarjii godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun iskiriinii bilbila keessanii kanarratti isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo iskiriinii kanarratti gara dhumaarratti sa'aatii 2, sa'aatii 3, sa'aatii 4, sa'aatii 5 isin jechuu danda'a. Sa'aatii meeqa keessatti bilbilli keessan chaarjii godhee akka fixu isinitti agarsiisaa jechuudha. Itti fayyadamaadha. Wanti kun kan isin gargaaruuf bilbila keessan over charge akka hin goone sa'aatii san beektanii yeroodhaan akka bilbila keessan chaarjii irraa buqqiftaniif isin gargaara. Isa kana garuu on godhadhaadha. Bifa kanaan on godhattanii jechuudha. Inni biroo immoo dhaggeeffattoota koo kan isinitti agarsiisuu barbaade bilbila keessan chaarjii irra keessanii chaarjiin bilbila keessanii yoo kan harkifatu ta'e jechuudha. Fast godhee dafee akka isiniif guutu gochuu yoo barbaadan isa kana fast charging ka jedhu kana egaa akkuma asirratti argattan isheen kun on yoo taate dafee isiniif hin guutu bilbila keessan jechuudha. Chaarjii kanaafiyyuu isee kana as dhuftanii on godhattan. Kana godhachuudhaan bilbila keessan dafee chaarjii akka isiniif godhu gochuu ni dandeessanii baay'ee tokko isin barbaachisa. Isa kana haala kanaan on godhadhaa isiniin jechuu barbaada. Wantoota kanneen sadiin bilbila keessan irratti fayyadamuudhaan faayidaa guddaa argachuu ni dandeessanii. Kana jechuun baatiriin bilbila keessanii dafee chaarjii akka godhu ishee kana on godhattan. Sa'aatii meeqa keessatti bilbilli keessan akka guutu akka isinitti agarsiisu iskiriinii bilbila keessanii irratti gochuu yoo barbaadan immoo isa kana on godhattanii akkanumallee percentage meeqa akka irratti argamu baatiriin bilbila keessanii arguu yoo barbaadan iskiriinii irratti isa kana on godhattan jechuudha. Egaa wantoota kanneen sadeen on godhachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo bilbilli keessan dafee chaarjii akka godhu gochuu ni dandeessan. Akkanumallee sa'aatii meeqa keessatti akka bilbilli keessan isiniif guutu akka isinitti himu information guutuu akka isiniif kennu gochuu ni dandeessanii. Kana yeroo gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sa'aatii akka isinitti himu yoo barbaadan iskiriinii bilbila keessanii switch off gochuu hin qabdanii. Sababni isaas iskiriinii irratti isinitti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Egaa wantoota kanneen sirreeffachuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif ni fayyada ni tajaajila jettanii yoo yaaddan share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas like godhaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.